Caafaana jirti. Isuma ammaa kanamoo Kanaaf lakkaa inni siin kaleessa irra deddeebitee moonetii balleeffamuu qabdi. Mul'achuun qabdi wanni siin jettee irra deddeebitee akeekkachiisa sitti kennaa jirtu. Moonee kanaaf lakkaan waan seebar doktor kun irra deddeebi'anii si balaaleffatu waan isaan barreefan. Balaaleffatu. eda dhaggeeffadhu dhuguma. Moonetiin bilookii jennaan lakkiin bilookuun jedhe. Moonet geemii na adabdu keessa ilal eenyutu moosisaan beektaa? Maccaatu moosisaan. Moonet utuu siin maccaan ija kanaaf ati ija kana maccaan ija kana utuu siin jettu maccaan immoo achi akkam bilookuudhaaf waan qabu walitti kekkena sii galee akkasitti qaaraa jahala nyaachistee utuun gubadhu bulee halkan bishaaniin dhuga asiinan dhuga waa danfisee liimooniin danfisee dhuga hin dide garaadhaan hin ciisa hin dide dugdaan hin ciisa hin dide sa'aatii sagalitti. Qaaraa warra Joordaan osoo si ergee maal taatu baraan guyyaatti dhugaa isaan qaaraa naa dabandasne dhagaaf tokko qaaraa 10 akka taa'ee nyaadhe hin iyyan isaan garuu nama gurgurtee biiftu warra 10 nyaadhe biiftu. Qaaraan inni kan keetii siifu sangumne sana kuma bittee tallaajaa keessa ta'uun dhabu qabu. No kan jiru anamma qaaraa ishee xixiqqoo xirqee ishee nama guddisan ishee baay'een jaalladha garuu takkaan argine ani asitti. Takka in beekan hin argine qaaraan biyya kana bishaan jedha bakka nyaataaf iyyuu siin ta'u maan nageereen kudhanan nyaatti siin jedhe maal kun guma dhaggeeffatu nyaatan hojjedhu irratti abbaa tokko qofa mura nyaatan hojjedhu irratti abbaa tokko qofa hin guba baay'ee guba bar jahan nyaadhe immoo wayini nan du'i kaa Torba moo ja'a nyaattee walumaa gala torba nyaattee raftee? kudhan muudaayyuu Innaa lillahi maas ajjeeftee bara. Aarii waggaa meeqa of keessaa qabdu sitti baattee deemtee dhiisi baga deemtee giroodhaa boo. diina Baga mootinnaa Gata sirraa deemu. Anatti jedhe. Walumaa galatti. Deemuun Guma maaltu ta'e beektaa lalaali. Ani lolli kiyyaaf lolli biiftu of sassaabii nama si jaalatuuf ta'e yeroo maccaa kanammoo hin jaalatta ta'e akka jiru dubbadhu. Mucaa sanattis meeshaan jaaladhan jettuun dhossiteetta shokaa irte beektaa. Achis achi fakkeessaa asii. keessaan waliin keessaan I love you waliin jedhaa irbar Lakooti sittani ma arrabu sitti ma waasaappiidhaan wali barreessanii mooneetiin adami waasaappi irratti asii barreessan waan asiin jedhe adabi jennaan adabamuu fi didi amma adabbii tokkoon biraa qaba adabbii tokko na biraa qabdi. bakka waasaapii ga'anii lakkoofsa kennanii moo Wayini gooftaa godhiisati ati beekanatu miskiinummaa kee kana garaana nyaataa beeku. duutee jirta. Waasaappi irratti waan har'a immoo yoona abidda kaleessa qaara na nyaachisan har'a abidda na nyaachisuuf qophaa'aa jiru yoona neebar abidda na nyaachisuuf bor immoo shubbitii na nyaachisuuf Amma walumaa galatti kaaneedha. Kana caalu jira. Amma mee nama dhuunfaa guma maccaan amma gucaallee baay'ee jaalataa beekisiin jaaladhaa jedha waa jaalala isaa kana itti ibsa qallistee ma dhaggeeffatti yookiin sin jaaladhu ani hiriyaa qaba qorataan hiriyaa kooteetti afaanii baaftee dubbattu yookiin tolee jettee yookiin itti cittee itti naftu gidduu meel akka bishaan gabateerra as dambal jedhu kun hin taare nuti qabsoon keenya mee kana tokkotti citii ijoollee kan hin miidhiin qorataanis si abdata maccaanis si abdata tokko isaanii yookiin tokko abdii kutachiistee tokkoon faana obboleemmaanuu caalaa obboleessaaf obboleettii ta'uu ni dandeesse. Amma qalbii nama lamaatu rarra'ee jira bara. Kanatu minu guggubaa jira malee dhugaa ishiirraas jibban qabu maccaarraallee jibban qabu
yookiin immoo qorataa loogaa hin jiru. Maccaanis mucaan kophaa xoozeera hin jiru. Kaleessa itti fixate siriyyuudhaati haarii keessa miira keessa gate. Asii qorataan kun miidhamaa jira. Maalumaaf gidduu fiigdaa kanuma. Ani tarii laayibiin koo inni irraa kun isa dhumaa ta'uu danda'a dhugaa dubbachuuf. Har'aan laayibii ta'uuf hin seenne tokko lamuuna eeginaa jechuuf hin seene inni lammataa yeroo nuuf immoo ajandaan qabadhee dhufee fi akka inni itti dhufe narkaa wal dide yeroo nuuf kolfituu seeqattuu siifuu kana biran dhufee bakka yaada dubbii gaggaarii dubbii bareedaadhaan abshiriidhaan natti dhuftee bakka keessa koo urgoo wayinaa guuttes ni galee keessa koo guggubataa jiru jechuudha. Ajee walumaa galatti waan tokko jira qorataa koo. Egaa amma fixeen kaa dhiifamal tokko. Kanaaf immoo ani sichi nama na jaallate inuman jaalladha. Nama nan jaallanne immoo giddiin hin jaalladhu. Ani ammas uummata kabajamaa, uummata ulfaataa, soddoota kootti wanta himuu barbaadu. Isin na argaa jirtu eenyu akka balleessaa jirus argaa jiru. Ana immoo walaloos biqiltuu wajjin dhiisennaan walaloo 20 waliin dhiise kenneef hin dhiise. Isinii galee kenneef hin dhiise harka keessaa fudhe. Wajjiniin laayibii man seenii wal biratti baay'een argaminaa jennaan toleedheen adda kute. Wanta hundumaa toleedheen adda kute. Ergan adda kute immoo qobaatti hafe. Ergan isiis ofirraa kutee qobaatti hafe isiin immoo nama biraa wajjin eegaltee jechuun isinii galee amma waan namminaan hubannetu jira. Nama biraa amma gala yeroon akka dingataa tiiktookii banu hin bakkuma edaa sana jirti. Isa ammaa kana bakkuma edaa sana jirti. Walitti dhufeenyi jaraa kun waastaappii walii kennanii wal bira ga'uun kun edanni moosisee akkasiin qaaraa na nyaachiftu akkasiin waan jaalallee ofiitiin hin jedhamne jedhinaan jettu jechisiisuuni dhugaa dubbachuuf kun gaarii hin turre. Maccaan akka kootii dogongora qaba jedhee yaadu dogongoraan qabu maaliifi namni tokko yoo inni dhufee sin jaalladha naan jedhe yoo inni natti dhiyaate wanta adda addaa naan dubbate annama waan ta'eef abbaan sun nama waan ta'eef calliseen dhaggeeffadhu. Kanaaf sichi atamma dhuguma maccaan jedha wayyoo haadha. Achi ilaalaa jirta yoona. waan kana mooni. No. Qorata ati dhuguma viidiyoo sana garuma keerraa hojjette moo qoosaaf hojjette? Maal qoosaa waan jedhamu hin beeku wallaahi mooni. Noormaalii lama ammame nuti wanti barbaadnu beektaa anillee waan inni Viidiyoo sana jecha kun caala viidiyoo sana keessatti yoo sirriitti dhaggeeffattanii dhageenye ila amma laali ila atamma maccaallee mufachuu hin qabdu beeki haqa durbaa Maccaatti dhiyaateen haa jedhanii. Maccaan akka gootu maccaan bakka jirutti ati bakka jirtu biiftuun bakka jirtutti namni ragaadhaaf walloota inni waliin dhufaniitu akka jiru ishii bira jira dubbii nama. Atis balleessaan qabdu maccaan illee dhugaa balleessaan qabu. Maaliif beektaa? Deebiin deebistu kaa'ila garaa hirti malee deebii gahaan kennitu. Siigalee kun immoo ta'uu qabuun maccaa ani siin fedhu dhiifama naa godhu obboleessa biyya na jaalachuullee mirga qabdi. An naman jaaladha qabu qaba jettee dubbattee garaan kuttu. Isallee qalbii irraa Steefanniste mucaan nuunu bakka nutti akka maraatutti haasaa nutti seeraa haasaa hin jiru. Sammuu isaa sirrii waan jaalalli kun nama gootusitti namaatu hin beektan. Deebii fi ati immoo kun akkasiin lola miidhamaa irraatis kun waasii akkas ta'aa jirtan. Nuti ishii harka qulfiin jirti. Furtuu yookiin sittaa kennitu yookiin maccattaa kennitu. Kana barbaadna bakka. Lama keessatti tokko